أبعتي حبيبي دمسهم دكامة عايتي خلاوك لكن لازم تعمل Tuyyuu jechuudha akkuma haacaaluu yuutuubiidhaaf yookaan ammoo viidiyoo laayikii wannoo garagaraatiif yeroo itti ka'eetiin jedhe fidaniitiin harkatti cabaacaba malee walla Isaaq jechuun nama baqattummaa saba kanaaf jecha baqata biyya baqataa ta'ee biyya kana keessa jechuudha waa meeqatu jira. Kiraan manaa si eeggataa, kiraan ifaa si eeggataa, waa biyya kana keessatti rakkatee nama jiraatu keessa nama tokko jechuudha. Nama yookaan gadi ba'ee geemii kana taaftamnaa godhaa mannaa godhaadhee yookaan geemii kana taphatee asirraa waan arganne keessaa nama tokko jechuudha. Dhugaa Rabbi miskiina gammachiisuu keettiif. Surprise kanaaf I am very happy. I am baay'ee si galateeffachuu. Thank you siin jedha dhugaa Rabbi jecha siif hin qabu. I don't know akkamitti akkasii ibsuu hin beeku. Dhugaa maal jedha? Wanni Maal Iso korrefatin dubbadhu siin jedha. Yaani analysis kanuma. Mi'a jechuun tanuma. Mi'a ko. Thank you wallahi. Bakka guddaan siif qaba baay'een si jaalladha baay'een si kabaja. Waan ofii atis bakka Bar Isaaqi waamtu malee naan jettaa liivii irra jalaa baatan se'a. Waamtu malee naan jette. Maal jedhee si ibsa? Hadha gaakii wajjin. Abshir. Isoo koo miira keessaa bahi. Miira keessaa bahi maal? Qabeenya dhuman qabne kan ati kennitee ni fanne sitti haa kennu mi'aati yaa dhugaa Rabbi. Kan ati kennitee ni fanne. Kan ati Oromoo hundatti hin gargaartu, kan ati saba hundatti hin gargaartu Rabbi sitti haa kennu walla kabajamtu koo. Abshir amiin. Namoota sooshaal miidiyaa TikTok erga dhufe keessaatti baree fi namoota hin kabajuuf namoota hin jaalladhu. Isaas lama nama addaati. Bakka guddaa ana qofa biratti osoo hin taane uummata Oromoo sooshaal miidiyaa TikTok fayyadaman kan hunda biratti nama jaallatamuudha isin lamaanuyyuu. Anaaf waan hunda kootiiti. Mi'aan egaa mi'aaf halaalumatti beekna waan ofii wajjiniin biyya kana keessa jirra waan ta'eef bareechinee wal beekna quba wal qabna. Waan jedhee isin ibsuun qabu baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja. Allee thank you. Bakka kana caalaa waan jechuu danda'an qabu. Goonaniitu wajjadhisuudha kamal jedhan waan biraa. Miira keessaa bahee waan Boodii cufateetan bu'aa silaa karaan ittiin bu'uun dhabaara innaan. eegate. Miira keessaa bahaa. Anaan nan jaaladha amala isheetu natti tola. Yaa wallahi mi'aa jechuun anama yeroo jalqabaatiif shamarran miidiyaa kanarra baradhe keessaa isiin nama takka guyyaa takka amala jijjiirattee guyyaa takka haasaya laattee guyyaa takka amala isii laattee nama hin argamne keessaa nama tokko jechuudha. Nama bakka hin jiraa miti. Waggaa tanallee waggaa 3 hadhallee mi'aa asumatti argita. Mi'aan tanuma. Bakka mi'aa. Bakkuma maqaa ofiillee hin jijjiirre amala ofiillee hin jijjiirtu bakka. Kanaaf namni akkanaa haa baay'ee. Nama waliin caalchistu bakka hunda jirti. Kun beekamaadha kun hin beekamne kun maaliin jettu nama hunda wal qixxeessitee ilaalti waan ta'eef. Kun immoo nama hunda biratti akkasii kabaju. Jechoonni isiin namaan jettu bakka araaraatti isiin dhabdu bakka hundatti isiin dhabdu waan ta'eef. Mi'a wallahi baay'ees jaallanna baay'ees kabajna. Abshir. Akkas maaliin naa jettan akka biroo miira keessaa baha maaliin naa jettan? Jirra wallahi galata Rabbii mi'aatiin akkam jirtati fayyaa qabdaa? Alhamdulillah nagaa fayyaa. Arrabaan giiftii takka naa dhufe san adereessa ergu jira. Giiftiitu biyyarraa naa dhufe. Umraarraa giiftiin naa dhufe. Biyyarraa giiftiin naa dhufe. Bakka Rabbiin bar jaalala namaa tana Umraadhaa kan namaa dhufu zamzama sii dhufe? Wallahi zamzamin naa dhufe, abaan naa dhufe, fooxaan naa dhufe, shittoon naa dhufe.
أبو واخد أنا ما نعرف أمرارا سبحان الله زمزم أجيك ساجدين تديس وري ساجدين تديس وري أرجي أني سو أمن دكا يوسلا أزالي بنا دربي بيراهو Zamzam achi duke dukuba unne kufayu. Biyarra huccu wallo fe huccu borana tuna dufe. Amma ta jimma tuna hal. I am surprised you Jimma. Wallahi amma ta jimma fi ta asina hal. Sanimbota amda sanimbota fitadde. Bakka akkasa goonu an kan jimmaan si ergaa waan ofii kanaaf siifaa ergitu. Jimma kaane RC culture I am surprised you don't worry my sister. Wallahi san qofa sirri maamiti. Wallahi san mana dawalani adresa no ino ergina njani hadiya si qabna kana kan huccu biyara si fina njani sanin badem telefona gubature. كرولا نايما تكلي ربي سعودي سيهافدو أنا تسيمتا I am promise يتي. Well, thank you, Mama. Simata unda Kenya simat abar. Naima thank you. Dufna ya Rabbi zed inshallah. Your English is good. So many different. Ala le kaya dubbat da wanta if aina wangili fi ya ka da gongoran tane. Gap. Ijatama angaru gafa Canada debe an himbe ko wallahi ingili fakana wallu kan ofaru natti foli lukan ofaru kan natti daga rabbi jedati mi man Musena hatta kuno ummanni gudina gode arge miya herumte herumetin jira jarsan ka ba jarsa yale nasjala jira me mal gota yo demte tirafta jarsa kan keti wali me mal gota zaati kan wallahi ni yala san heruma jarsa jira No, si miti bar hati se ana amma yechud. Abba mana diste dini jala kana fi fiddi yechud. Mal ka bayo demte tirafta jarsa ke oli. Gize am ta hem ta jarso fi an kafte raftu. Nuti mira ke sagalle gara bulti ijara chutti sen. Jarsa jartin ka online rafi do yechud isin kamisi ka batte ne surre ka batte jakana nati fate akamitti rum hawiti hada fate mane rum ne yette. Ani rafi se do fe. Rabbi ija kanani rafne kane Allah rabbi ke saadi kana amma ija kana jechuudha ija kana meemiyaati yakkati yaaddutti namni jaarsaaf birrii 30 kana birrii biyya kennaa jechuudha 200 300 gabbaranii fuudhan anu musana tanbita faalu godhadheetiin faalu tirraan deeffadha Enyu Musena mo? Falo rande fada falo gore na nande bifne. Musena dagarta? Malif. Falo gore falo na debisu didere. Tu Davis hakanama. Davis Musena hakanama. Yeah. Amma deebifte lubbuun qabdu bara argite aditti yeah, your husband from Sudan wallahi that's it Sudan ibn Jimma haa ta'u dhugaa rabbi unkaan Sudaanii ta'e baqa waanna nagaruun for respect yoo si qabaate baqa ibaqa inshallah Sudaanii miti Bangladesh ta'u waanna nagaruun respect kabajaa yoo si qabaate yoo si horat over game waan ofii dhiyaatata ani walloon heerumuu fedhe dhiyaatata wallagga dhiirri walloon naafaqeen jettu garuu dhiyaatata gaafa ani walloo malee hin heerumuu ka Jimmaa kanallee yoon deddeemee walloon heerumaa
أنا بقى welcome Jimma it is singular welcome Jimma it is singular sinjet lal هاتي سيناتو تراتي نسين نقول نجرتو Jimma تنقلوا أنا تنجت ولا ساعة الدم يفرنا جنا جت No, Sena ba Jimma. Ama man mamenta. Jimma تنقلوا تراتي نسين نقول نجرتو هندا قبل ماله Mate esko. Inni Jimmaa kun yoo hin taane wallootti na hirumaadha jirti shakkiirraa qabda musa Jimmaa kanarraa. No shakki osoo hin ta'in yoo na dhiise yoo adda baane arsiteeru arsi boodaafin kaadda. Amala Harargee irraa dhaleetiin jira amma Jimmarraa hin dhalaa saniin booda Wallagga saniin booda arsi last. Faranji maal jabeta save the best for the last jette. Arsi boodaafin kaayee kadhuma kani wajji dulloomee ilkee wajji caccabsannu. Walla fuudhee dhaarti seenaa olma seenaa. Maaliif amala kutaa afurirraa ilmaan lama lamaan irraa dhala. Ayla Mia pura futu yedan san fi amma afur futen agarsiiftu taarikii agarsiisi dhugaa rabbi goota ko taarikii agama dirti qofti afur fuuti. Isu maaliif callifte amma siini dhiira Jimmaa xallaqeen akkitteeruma asitteeruma dhiira sin seene sibira teessee kan akkanattu jalaa calliftuun sukkaara San jedhaara bar shakkiirraa qabdamoo maal jechuu barbaaddeetiin jedhaara. No, Sena hina suku yetan asumaan dhageeffadha. Haati seenaa hin dubbattu miskiina warri yetan nagaya isa gubachuu jira. Sena sanii miti barmaamatiya. La amma Jimmaa tokkoon beektaa jana janu jira. Yoo inni warqii natti hin keenye torbaan sadi booda jalaa dhiyeetiin wanti dhaqa Wallagga. Eebanne bakka warraa nillee machumaa jira. Amma kan Wallagga sama dhaqee Wallagga san jana yoo baatii sadii keessatti warqii natti hin keenye arsi biraan dhaqa. La akkasii miti egaa amma Jimmaan kara kan keenya egaa dhuftee warqee akkanisiif kaa'u goona bakka walitti simfinnee akkasii walii wajjin hin jiraattan goona malee amma kana sagalee kan kennu dhageessittee kaanaan akkamitti warqisitti kaa'uu dhiisanne. Isa bar Jimmaa jettee Jimmaan sirra jiraannaan akkuma inni sumarratti du'u goona malee. Atillee akkuma isarratti du'u goona malee waa'een asitti deddeemuu hin jiru. Okay, akkas taanaan amma asuma jala jiran beektaa jiran argeeffatu jira. Abbaa manaa koo Jimmicha kiyyaa Abbicha baruu jedheetan jala deddeemi ilaaleen dhabe. Isaan ati harkaan maaliif shanaafattan? Isa ka abbaa manaa koo jira jiranii hinaafa gisee ati haasoytu. Hin shanaafatin? So sanaaf Abba manaki azjala jira jette ana mariidi Jimma azjala ka jiran ani agarre takkayu Jimma liji ka jiru lagine Jimma liji jo makan sama kaddaati. Maqaan kan addaa ta'uu danda'a. warqii bareedaa kanatti namatti kaa'u Harargeetu fayyada tokkollee tan amma kaakii jechuu Harargee bichatti warqii namatti kaa'u Harargeen mee rabbeedha Harargeen maal warqii namatti kaa'eetta mee maleen gadda Hamzaane xaawulaa gubbaa baadhatee akka waan shigginni dhaabuuf deemnu jechuudha baadhatee na jalaan dhaabate takka qubee natti hin kaa'in jechuudha argitanii abaaboo san ka baadhatanii na jalaan dhaabate san wanni sun waan nama jalaan deemanii rabbeedha. Waan ooyiruu fidanii dhaaban fidee na yala dhaabe maal godha garuu waan qaban hin jira dhaqanii waan qaban namaa kennanii waan qabu naa kenne way abbaa manaa koo kabajjamaaf jaalatama Hamzaa ko. Sana bar haadha faatee sanallee taatu bar dhufiitii kan kee kana irratti waan shakkii qabnuudhaaf dhufaatiin biyya kanaa biyya Itoophiyaati gara biyya kanaa yeroo dhufan waan ulfaatuudhaaf malee Hamzaa nama kana seebituu dadhabee mitiiniin. Ammoo harka gogaasin simadhu jedhee wama mana keessa jiru fuudhee sitti kenne mucaan malee hababaa siibitu dadhabee mitiin.
Margoota maqamuun Homa fedha yoo ta'e abaaboo gogaa xaawula irraa baadhatanii nama jalaan deemanii homa fedha yoo ta'e abaaboo birrii shanii maa yoo barbaachisaa yoo gatan maan rakkoo qaba abaaboo birrii shanii yoo hin taane ni gatan yoo ani hin gadi maqaa kan keetii wanti dhufe bilaati maaliif gatamaa? Abaaboon naannoodhuma boolee sana jira barachuma gujarri simachuudha kan achi bituu danda'u turani. Shakkiidha waan naqee jiru harkaan shantaa fudhattee badde dhageeffadhu asliin shantaa jiran shantaa fudhattee harkaa badde mubaarak musammaa jiran shantaa taaptaabii keessatti harkaa baddeeni reeddin ammoo adaa lama fuudhuu yaada yeroo san inni astaamni isaa lama fuudhuudha waan dabbaa waan daallee yaada ana eenyu abaaboo naa haa biture eenyu abaaboo naa bita maaliif as harka qabdee inni takka gurbaa markan kahin qaanyiidhaa sodaadha jettee Aboo isiidhumatu daddafanii kameeraa jalaan nuu fiiganiituma manni sana keessa bade malee barboodarra gooneefi jirra. Ati hadfaatee galata namaa adda dubbattaanii abaaboon isii kenne algaa biratti fanniftee kanuma miidiyaa irratti gogaa beessan maqaan isaa salphatattee abaaboonni gaafa guyyaa lamaa sadii sana sii fide as baase deemi kilaasiidha. Maal goota maqaa isaa nyaattan? Maal ati kun? Jaarsaa fi galateeffatu. Kasanuu buqqeeni keepii isaa mata kaate kana fakkaatu baadhatee dhufu amallee ndegana gaafa mana mubaarak yaffeerra mana mubaarak. Ati maaliif mana namaattillee fuuldura namaattillee abaabonaa kennitu malee jettee mucaa mataa cabsitaan kan manni gizee kilaasii galtan sana sii kenne sanuma gabbaasi uummatatti argisiisii namzaa waan akkanaan goone. Hamzaa kiyya budaman nyaate isaa awwal marraa nama boolee simata. Hamzaa kiyya budaman nyaate malee inni waan akkanaa godhuun turre budannarraa nyaate Hamzaa. Dhugaa rabbi. Anasa. Mucaan adda addaa xiqqishoo ta'uu jira maal ta'e dhiyeenya kana fayyaa akkam dhiyeenya kana likki hin jiru. Itti baay'atanii. Argitee miti qaamni isaa shamarran bichaa ta'e rifeensa mataa irraa qabee hidhaa keessa lufaatitti dubartiin tun itti caacite akka kanniisa gaagura qabate maal akka ta'e beekaa nammiyaati barkiu jedhee baranni numa jedhisu jira bar. Akki gootu guyyaa takka fuudhiiti. Maal ta'e waan ofii guyyaa takka gootu fuudhiiti beebiyyee jiiti harka isaa fuudhi sirriitti hidhi. Ofumaa fi filfiidhaa osoo hiiteeyyu gaala argitee miti hagas dheerata akkana godhate taanaan harka isaa fuudhi sirriitti hidhi. Saniin booda kan gootanii beektaa gisee harka isaa fuutee sirriitti hiite lafootaa ta'e qalloo tana fuuteetu afaan mashaffanta. Hidhachuun kiyyaalleen oollee bar hidhachuun kiyyaalleen oollee argitee miti asiin dura gaafaan kokke hidhadhisanii namni akkamitti kokke hidhatti akkamitti akkami akkan gootii ka jedhatu jira an beeka waan beekuuf akkasii hidhadhe amma saniin booda carra footaa ta'e fuuteetuma afaan isaa cuftaan harka fuutee sirriitti hiita. Amma eenyuutu dhiiraa jettan ana moo atiitu dhiiraa? Armaatitu dhiiraa atillee foon nama fuuta ilkaan irraa harcaasuuf iddee dubbii. Harkaan galfattee jechuudha basaniin booda quraanitti qaraati. Sheeyitaana keessaa baatti. Laa wannoo tokkotu jira beektaa jaarsooyititu jira biyya kana keessa kan haati seenaatiif isaa dhaqanii marfeetti waraannatan tokko yeroo jaarsa san bira fuudhee fida waan biraan godhu amma jaarsa san bira fuudhee fidee marfee jaarsa sanii gaafa waraane adabatee gattaa adabatee jechuun maaliif maqaan gaafaan biyyarraa dhufu Hamzaan geesse jaarsa sana biratti marfee naa waraane hin jettuuma wallahi suma geesse. Haati seenaa leenciitii baasuu eegalte awuuz billahu. Haati seenaa hin dubbate. Ani maal isaa
Reetiin nageesse bar guyyaa sana. Akkuma dhufeen akka tokko tokko na goggodhe eenyettu akka jaalalaa kanallee na godhee bakka dugda kana qaama kana hunda qatti godhee waliin na qabee. Bakka beena bakka ho'i si geessinaa naan jedhan okkee jedhee asii faana bahe. Yoo asii faana bahu Hamzaan kiyyas gubbaa dhaabata. Yoo asii toltee Hamzaa bira yoo dhaqeetiin jedhe maal taatee naan jedhe maal dhibban jedheen kootu ishee naan jedhan. Waliin mari'atanii jiranii agattiin sana kaafidhaniitumaan. Alhamdulillah ida jedhise urgasanii dhiira na jibbisiisen jettu dhiiruma na jibbisiisen maal akka ta'e beeku. Amma dhiira jibbitee? Dhiiruma na jibbisiise bakka injiraa miti dhiiruma na jibbisiise bakka garuu Hamzaa malee jireenyi koo qaamni koo qalbiin too. Haati seenaa hin beetti. Akka isa malee kun orga marfeessa waraannattee amma isiin aslii malee ejjisii lafa argitu. Abbaan fedhe yoo dhaqee afoo dhaabate asliitti fakkaata. Kana hunda osoo beektu akkamitti marfeessa naa waraannadhuuf na dhiifte ani hin beeku. Waaqayyoon nu jiisiise. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seenaa miti yoo akkas godha maaliif agaabsite ati fi jiifachuu jirta? Eessa qoteso? Naa abaari maaloo bariisaa kan naa abaari. Naa abaari. Mi'ooti qabatti naa abaari. Seenaa miti maa qabatta? Haadha faatee sa'aatiin ispoortii ka'eeraa ka'ee uffadhu. Eebatee? Xallaarti waa mara kootu gabbayi. Ayyaa abdii namitti immoo fayyaa li'im. Gabbee kootu. Koodii haala kaabatu malee hin taane reenyeenye. Isin fayyaa nyaatte si maaltu si fayyisa isaa haqqi. Waan qaasaa wayii nyaachisee na fakkaate adda gurbichi. Yaa obboleettiiti yaa wanni hundinuu yoo miidiyaa marra gadi baate jechuudha itti makkiyyata. Seena dhaqaartii. Jalqabdee barqochi bidiggii malee hojjechiisinaa kanaan booda. Saayii haadha nabbaarti. Asli osoo na dhaga'ee qaata na baase. Leenga achi galeetiin jettu lukata namee eenyu tol fudhatee achi deemee achi asaa deebi'u. Numan ciisan jettu lafa kana ardii irra gangaladhe. Bagaa manni kun mana kiyya ta'e jedhee bar sila osoo mana namaa ta'e sila otana fayyaa qabdii junaan jedhanii bar. Amma geemiitti hojii haadha seenaa si hojii haadha seenaa si hima. Geemiitti ergaddaa samuuna kana qochi bidiggii hojjechiisa. Dhaggeeffadhu isaa makiinaan tokko hin jiru ka fiigu tokko kunoo irra deeman san. Isarra namaafte jedha daasiin gara garatti na ajjeeftu dhabde. Adaawwannoodhaan dabalanii beektaa lakkoofsaan dabalanii. Isii wajjiniin hojjetartas taate. Afurra jira dura. Irra deemaa jiran. Afurra jira. Anuma jedheen iyyuu takka saddeettuki jedheen. Agana saddeettuki yennaan saddeeggattutte yoo isin saddeeggattutte kaa amma kaa haati faatee lafa ol bara luka takka rabdeebite. Rabbi obsanaa gannaati. Ofii agala tomtu siin ofii garuu bara tuttee malee qubarraan kaafne akkanatti dhaabattee beekti. Shamarran arsii fiigichaan tokkoffaa boonnaa. Haati faatee achirra baatee tokkoffaa boo'u turte beektanii miyuut godheen kolfaa hojiisi. Fedhii malee kolfe walla kaleessa bilbilchaadhee bar achii galee hin jiraa miti balbaloo qulfii balbalaa banuu wallaan dadhabe. Garuu homaan jedha alhamdulillah madaakoota saddeetit deebi'ee guyyaa sadii hojjannaan nagaya bas. Jackie, torbee keessa guyyaa sadii hojjette gaadha bar. Laa ji'a keessa guyyaa 15. Ji'a keessatti guyyaa 15. Bareedaa dharee. Yaa.
Isa meedaan abdooti? Sejamiraati eessa beetti jettee yoo suuqa jaawaa tana taate malee. Kun suuqa jaawaa bakkuma qurxummii san keessa kan naannayanii ta'u duuma sanitti. Bakka biraan beekuu eessa beetti siinaan nuuratu achi citee. Kuma seenaa yoo ta'e suuqa jawaadhaa fi moolii bakka dinnichi wayii gurguramtu jirti. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Wallahi garaan na gubatee gaddalee bakka wayii deemtee dinnichuma sana jettee beekta. Guyyuma tokko tiktookii hojjetaatuma laayivii galeetiin sababa keessaniif jecha. Bakkuma akkanaa umrii keessan nayxanii beektan. Kunoo egaa gaafan isin barsiisuuti chiikii keessan qabattanii achumatti fiigdanii galataa haadha seenaan jettanu. Maaltu sitti badeen? Akka haadha seenaa jechuun. Dhabde taaman safara dinnichaatiin dhabdu. Bakka dinnichaatti hafedha. Bakka dinnichaatiin bakka jabanaan itti dhaabatu. Amma bar asii gadi na fayyadaniiti. Waan bare gadi na fayyadami fuutee gadi na baanaa Suudaanii gurraacha tokkotu jira kan jabanaa qabatee dhaabatu. Waan ofi isa jedhan nu fidde duruu. Beelaane. Naannoo duune ayyaanaa fi waa bibbitachuu moolii deemne. Ameeka moolitti deddeebitanii baxaaxisuma akka sana fakkaatu sana moolii nyaannee beeknaa jedha. Barcuma leengadda asii waliin yaane beelofne. Oyi hicciiti kan ta'e himme gadi himaa haadha goom tokkii fayyaalatti sisee aanamni. Leengaddi tan asii yaane hin jettu seenaan illee beelofteef ta'an illee beela'ee jira asii waliin yaane. Beenaa jettinatu sin affeera beena sin affeeraan. Oka yennetu masmaa waliin yaane yoo asii waliin yaaneet hin jenne. Maalidha jettee xalabdee yoo biyya na afaan wayi afaani. Maalidha jettee xalabde. Shiroon otteedhaan bira jira asabi. Jabanaan gurraachi bira jira asabi. Maalidha jettee xalabde. Bareedaa seetee lama godhaa jette. Shitini mahalaa shite. Foon daakkamaa san maali maqaan isaa isaan natti himtu ati. Maqaa isaa. Rabba faanke keessa haballeessu haadha baate. Shiishi jedhamu? Shiishi jedhama? A'uudhu billaah dhaga'uu bisaa. Foon daakkamaa san maqaan isaa maali inni? Dullatii moo? Mafruumi laa mafruumi. Yes! Dulatii lama jettee beektaa? Dulatii lama jettee kanatti.